Way good wanta kana sinjirai seenaa baay'ee laphee nama cabsuu fi baay'ee gadda namatti dhaga'amudha. Obboleettiin tokko Beirut hojjechaa turte waggaa 7 fi hamma 8tti nama waraqata ergatee si fuudhaa gali jedheen gaa'ela dhaabbachuudhaa fi kara biyya isheetti deemtee waraqanni ergamee zargiin qophaa'ee beelloo filachuudhaaf itoo jirtu itti bilbilamee inni haadha manaa fi ijoollee lama qaba jedhamtee baay'ee laphee namaa cabsa. Amma xumura qophii keenya wajjin ta'a irraa barachuu dandeessu wanta ta'eef kan kana isiniif qopheessu ana obboleettii keessan Beezaa Magarsaati. YouTube keenya like subscribe gochuun obboloota keessaniif share godha. Amma xumura qophii keenyatti nu faana ta'aadha. Nagaan nagaarra caalu nagaa waaqayyoo dachaa isiniif haa baay'atu. Akkasuma karaa YouTube kooti kan na hordoftanii na duukaa buutanii like share gochuu hin dagatina. Namoonni haaraa taatanii akka dingataa qophiin kun isin bira ga'u dammoo like gochuu subscribe gochuu maatii keenyatti dabalamaa nu jajjabeessaa yaada keessan komentii jalatti nu barreessadha. Obboleettiin asirratti balbala yeroo galgaltan balbala irratti isiniifan kaa jechuudha. Fiqirtee jedhamtu kuni biyya Beirut turte. Namni ishiin wajjin wal barte kuni Amaariffaanii kan ishiin foddaa YouTube irratti gaaffii kana dhiyeessite si'a lamaafidha jechuudha. Kan ishiin deebite Beirut jira. Beirut jirti turte karaa teelegiraamii wal baranii galii jedhee waraqata ergatee tajaajilaadhaa faarfataadha. Sinfuudhaa jedhee waraqata ergatee waan hundumaa poroososii xumuranii beelloo filannaarratoo jirtu maatiin ishii hundumtuu zargii qopheessanii ishii fuudhuudhaaf wanti hundumtuu qophaa'ee xumurameera. Nama kana baay'ee jaalatti. Namni biraatti bilbilee namni ati heerumuuf jirtu kuni haadha manaa biyya biraarraa Dubaay irraa haadha manaa qaba. Dhiisi jennaan amanuu hin dandeenye mana isaa seeniti wambariin akkanaa teessoon akkanaa halgan akkanaa hin jiru. Kana yoo argite amanuu dandeessaa dhaqee ilaalii ittiin jennaan. Mucayyoon kun kaatee mana isaa duraan hin seensisu ture. Akka dingataa gaafa dhaccu meeshaa waan hundumtuu mana guutee jira. Isa gaafannaan amanuu hin amanne hin dide. Sanaan booddee maatii ishiitti muudhafi waan gootu dhabdee fala dhabdee turtee bultee mucayyoon kun karaa sammuu ishii gadhiisutti deemte. Maatii ishiittis waan gootee himtuun dhabdee sanumarraan dhukkubni mucayyoo kana ishii qabatee inqirtii mormaa qabdi turte. Inqirtiin sunitti haarirraan kan ka'e ishiitti guddatee morma ishii kana hudhee naannoo karaa miliyoona 2 yoon dogoggoruu baadhee jechuudha. Miliyoona 2 isaa wal natti fakkaata. Birrii kanaan itti as naannaatii waan gootu dhabdee fala dhabdee akka nama maraatee taate. Maaliif maatiin ishii hundumtuu gaa'elan dhaabbadha jettee beekanii zargiin godhamee haati qophooftee horiin qalmaa qophaa'ee waan gootu dhabnaanii ittiin birrii sanaan tasnaannaatee waan ittiin gargaaramtu gaafa dhabdu biyya Arabaa dhufte. Gaafa biyya Arabaa dhuftu halkan irraftu bakka dhukkubni ishiitti dabalaa dhufee mana nyaatatti hojjechaa turte. Nyaata hojjechuun hin ulfaata cinqatii depreshinii guddaa keessa jirti. Bakka ishiin heerumuuf jechuun ishiidha alamii guddaa ture jechuudha. Fiqirteen kun jechuudha. Sanaan booddee ofii ishiitti waan dadhabdeef maatii ishii immoo kan jiraachisu ishiidha hojjetee wanta ta'eef obboleessa ishii kara Dubaayitti fudhattee 400 kaffaltee obboleessa ishiis hojjechuu dadhabee kara biyyaatti deebi'ee gaddi mucayyoo kana akkuma itti fufetti hin deeme jechuudha. Sanaan booddee fiqirteen waan gootu dhabdee Dubaay hojjechaa turte. Yeroo birrii asii Beirut hojjettee fixxee Dubaay deemte. Gaafa Dubaay deemtu cinqatii guddaa keessa waan jirtuuf inni maati manaasaa Dubaay ishiin jirtu poroososii hundumaa ishiidhaaf isaaf xumurtee Dubaay deemee madirakii irraan faarfata jechuudha. Gaafa madirakii irraa faarfatu surma sammuu gadhiistee mucayyoon maraattee madirakii irratti ol baatee isa qabuudhaaf dhattee jechuudha. Garuu haati manaasaa sun immoo tarii
isheenis siddatanya akka kootiti waa taate jettee madirak irra paastariin buusee mucayyoo kan hangaafatanii of qabuu dadhabdee hojii hojjechuu dadhabdee kara biyya Itoophiyaatti gaafa deemtu mucayyoon maatii ishii dhoksite hundumaa dhoksite ammas diggaame kara Itoophiyaatti deemte dadhabdee gaafa ishiin kara Itoophiyaatti deemtu hiriyaa ishii sun ishii simattee mana kireessitee fi viidiyoo ishiin achitti galte sana waraabdee postottee jechuudha. Akka ishiin rakkattee jirtu, akka ishiin miidhamtee jirtu, akka ishiin dhukkubarra jirtu gara haati ishii baay'ee dhukkubsattee mararamtee haati ishii bilbiltee fi jennaan koottannaan hin dhufette maaliif isheen yoon galee haadha koo eenyu gargaaraa maallaan jedhu waggaa amma kana biyya Arabaa hojjedhee mina jettee bakka mucayyoon kun interview shiddoon itti kennitetti kun muluun hudhamee dubbachuu hin dandeessu walitti kirkiraa dubbatti gaafa ilaalu baay'ee tokko akka nama biyya Arabaa hojjete tokkotti natti dhagaame bo'atanan ture jechuudha. Seenaan obboleettii kana baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Seenaan obboleettii kana wajjin kan wal qabatu mucaan tokko sakkatti attaallalamtee fooqirraa hoof darbattee duddi shiddoo lamatti sanatti dhaqame jechuudha. Chaansin paralaayis ta'uu ishiitti baay'ee salphaa ture jechuudha. Inna addunyaan kun addunyaa sobduu, addunyaa kuftuu, addunyaa ilma namaaf garaa laafni dhalli namaa haga kana walitti garaa jabaatu baay'ee tokko natti dhagaame mucayyoon sun interview gaafa kennu abdii kutaannaa irra turte nama ishee akka gargaaruu fi waan baay'ee nama gammachiisu immoo nama keessayis namni jira namni gaariin inna interview YouTube irratti dhufte mucayyoon kun kenniteeni namoonni baay'een tarabaarrabanii nutu si fuuna ati bareedduudha ati goobaziidha ati dubartii jabduu maatii kee gargaartedha ati kana hundumaa keessa darbitee jiraachuun keetu waa tokkodha. Mana yaala akkamsiisanii yaadan akkamanii qabeenya qabaniin gargaaranii gahilayyuu nutu si faana dhaabbanna ati nama jabduudha jedhanii jajjabeessanii interview sana irratti gaafa duraa kirkiraa mucayyoon kun akka nama du'uuf jirutti interview kennite kaleessa garuu interview haadha wajjiniin galateeffannaa goote dhufteeti uummata Itoophiyaa galateeffatte. Lakka namni hamaan akkasitti jiru kunis namni gaariin isin jira uummata Itoophiyaa galatuma jettenna asiin ergaa kuyoon dabarfadhu namoonni gaa'ela dhaabbachuuf deemtanii karaa miidiyaatiinis bara qaamanis bara dudda duuba nama sanaatoon barini gaa'elan dhaabbadhaa karaa gaa'elaatti deemaa jettanii yaada keessan koppiin godina maaliif mucayyoon kun halkanii guyyaatti sa'aati manaa dubaa jirti. Shimbeeru jirti shi kanarraa ispirrii nyaataa shi sanarraa ispirrii nyaataa gidduutti waan masa fayyadu hin jiru. Ishii kanaanis na fuudhisi biyya biraatti nageessi jedheen. Ishiin kun garuu sababbii as manaachi jirti jedhamteef ishiinis akka kootti miidhamtii lalaphee gaarii waan qabduuf namicha kana fuutee biyya biraan deemsisneenna namoonni gaa'ela dhaabbachuuf jettanii itoo eenyummaa nama sanaan bariin ka wajjin dhalattanii biyyatti wajjin guddattan eenyummaa nama sanaa dudda duuba nama sanaa itoon bariin gaa'elatti dhaxxanii hin galina. Namni suni nama jaalate sana wajjiniin relationship nama sana wajjiniin dhiisee maaliif dhiisee maaliif immoo na gaa'elaaf na barbaada. Namni itti dabala malee namni lafaa ka'ee soban dubbatu. Garuu itti dabalaa itti baay'isaa itti odeessanna nama duuba laala. Oduu namaan dhageena mucayyoon kun baabsanyaatti akkan heerumuuf kan kana godhe attaa gabiin wayii naan jedhanii umurii koo waggaa 26 keessatti yoo nama hin taanetti gaa'ela dhaxxanii dhaabbattan iyyuu yoo boru ilmoo keessaniif hin taane yoo isiniif boqonnaa hin taane lagizee dastaa bichaadhaaf lagizee heerumte harki namoonni namaa rukutaniidhaaf gaa'ela dhaabbatina an akka kootti jechuudha maafan dhaabbadhee nafin maafin ilmoo malee nafin nama taane wajjin gaa'ela dhaabbachuun barbaachisaa miti. Warri gaa'ela qabdanis immoo gaa'ela keessaniif amma isinii danda'ametti of eeggadhaa. Guutummaan guututti Yesuus Kiristoos iyyuu raajii amanaa, paastarii amanaa, faarfataa amanaa, nama amanaa hin jenne. Namni waan bichaa amanuudha, nama immoo jaalachuudha. Ija ofii immoo namarraa kaasuun Waaqayyo bichaa irratti ija ofii dhaabbachuudhaan isiniin jedha. Gorsina ni qabu karaa obboleettii kanadha. Baay'ee Waaqayyoon galateeffadhe waa'ee fiqirteetii fi እና ጀባድ አቦሎታ ኮቦላን በየራባ ጅታን ሲንጃብዶታ እና አቦሌቲን ከኝ ተኮሲ
karaa halaatiin Saawudii deemteti. Saawudii deemtee waggaa 3 hojjattee olmoos mucayyeen sun namoonni baay'een biraa du'anii biraa daffaramanii waan baay'ee taate jechuudha. Waggaa 3 hojjattee galtee tiiktookarii taatee tiiktookiin hojjatti yuutuubii diraamaa namoota wajjin hin qindoomte yuutuubii hojjattee Itoophiyaa keessatti eenyumaa akka dubara shamarran biyya harabaa qamamoota tokkotti of dandeesse hojjette. Namoonni garuu shirratti kukkutanii akkas taatee akka barbaadetti uffachuuf mirga qabdi. Akka barbaadetti jiraachuuf mirga qabdi. Dirqama waggaa 20 waggaa 15 biyya harabaatti dimeeshii fixuu qabdi. Indoo man ijoollee biyya harabaatti fakkeenya ta'uun qaba. Ana laalanii yuutuubii hojjechuu, ana laalanii tiiktookarii hojjechuu. Ani ijoollee biyya harabaa fakkeenyaan taa'ettina. Kaleessa fiixeen gada tiiktook irratti qoosat turanii ኢንተርቪው ሁንዱማ ደገፈደር ወጋ 15 ታቴ በየራባ ደምቴ ጆላ ይሄ በጣም ጀግንነት ነው ማለት አፍነ መከኛ ጀላገሩ ጂንጋሪን ዋንቲያ ሰለሞንሲ ጎዳና ተዳዳሪ ራካቴ ነሞንስ ገርጋራኒ ዋንቲያ ከንዶ ጉዳን ሽገይ ኦብሰሽቲፊ ጠልጀቹ ሽቲፊ ጽምስቴ ገሩ ሆጀቹ ሽቲኒ ለፈከነጌስ namoonni dura shi gargaarani malee har'a miidiyaa irratti tsatsnoo fidde jijjiirama jirti biyya rabaa mucaashi namatti kennite dhufuu hin dandeessi turte gin miidiyaan kunis bu'aa qaba yeroo namarratti jechoota tokko dubbatanii namoonni of eeggannoo godhaa yuutuubinis hojjechuunis nama jijjiira tiiktookinis itti beenan hojjechuun nama jijjiira garuu miidiyaa irratti hojjan wanta cubbuu wajjin wal makee wanta waaqayyotti hin tolle uummata keenyatti hin tolle hojjetin